Viidiyoo kana irratti ammoo kompiitarri keenya kan tiratu yookaan immoo kan duubatti harkifatu taanaan akkamittiin saffisa isaa dabaluu akka dandeenyu waliin ilaallaa. Haga xumura sagantaa kanaatti ni hordofa. Egaa kompiitarri keenya rakkoolee garaa garaa irraa kan ka'e tirachuu yookaanis harkifachuutii danda'a duubatti. Fakkeenyaaf vaayirasiin seenee akka inni tasgabbaa'ee hojiilee garaa garaa kan hin hojjenne, piroogiraamiin akkasumas ammoo sooftiweeriin garaa garaa illee wayita inni banamu duukaa raan ta'uudhaan yookaanis jarrillee duukaa banamuudhaan miimoorii irraa bakka inni qabatu. Kana qofa miti, riisoorsii garaa garaa kanneen akka CPU, kanneen akka raamii fi kan kana fakkaatan jarrillee mataa jiraatti fudhachuudhaan kompiitara sana irraa ni qooddatu. Kun immoo kompiitarri keenya akka inni biizii ta'u godha. So maloonni garaa garaa rakkoo kana itti furuu ni jiru. Viidiyoo kana keessatti kana waliin ilaallaa. Jalqaba irratti kan nuti goonu maal goona? Kompiitara keenya irra deemuudhaan shoortikatii Windows+R fayyadamuudhaan gara kanatti wayita nu fiduu MRT jennee barreessuudhaan OK jennaan. Gara kanatti nu fidaa. Kun tuulii Microsoft Windowsdhaan qophaa'edha. Faayidaan isaas maalidha? Vaayirasiin akka carraa yoo kompiitara keenya keessa seeneeti jiraate remove nu gochuuf yookaanis ammoo irraa nuuf qulqulleessuuf nu gargaara. Sooftiweerii nuti install goonu osoo hin taane wiindoodhuma wajjin kan dhufudha. Next jennaani quick scan kana next jennaan. Haga inni kana scan godhee xumurutti ni eegna. Vaayirasiin ni jira taanaan vaayirasii kompiitara keenya keessaa remove ni godha. Malli kun egaa jalqaba irratti nuti fayyadamuu qabnudha. Kompiitarri keenya kan harkifatu yookaanis kan duubatti hafu taanaan rakkoo vaayirasii wajjin wal qabatee isa mudatedha yoo ta'e vaayirasiin kun remove keessaa ta'uudhaan meebii rakkoo kana nuuf furuutii danda'a jechuudha. Malli inni nuti lammaffaa irratti fayyadamnu ammoo taask maanajarii keessa seenna. Kana gochuudhaafis jedhee kana yookaanis taask baarii kana irratti raayit kilikii gootanii taask maanajarii seenuu dandeessu. Yookaanis ammoo shoortikatiin jira. Kiiboordii irraa Ctrl+Shift+E+SC kana fayyadamuudhaan gara kanatti isin fidaa. Gara taask maanajarii isin fidaa. Itti aansuudhaan irra keessoo kana keessa startup kan jedhu argattu. Startup irra deemuudhaan piroogiraamii yookaanis ammoo sooftiweerii garaa garaa asitti liistii godhamanii jiru. Jarreen kun maalidha? Wayita kompiitarri keenya jalqaba buut godhu yookaanis ammoo wayita nuti kompiitara keenya jalqaba irratti bannu sooftiweeriin as biratti istaatasiin isaanii enable ta'ee jiru kuni kompiitara keenya waliinidha kan jarri duukaa ka'anu jechaadha. Kan jarri duukaa raan ta'uu eegalanu. Kana jechuun immoo kompiitarri keenya akka inni yeroo dheeraa itti fudhatu banuudhaaf akka inni duubatti harkifatuuf sababa ta'u. Kanaaf maal goona? Jarreen kana keessaa ilaaluudhaan kan nuti hin barbaanne yoo jiraatan disable goona. Raayit kilikii irratti goone disable jennaani. Wayita kana maaltu ta'a? Kompiitarri keenya wayita inni banutti jarreen kun duukaa hin banamanu. Sa'aatii nuti barbaannu qofaatti kan nuti jara kana bannee itti fayyadamuu dandeenyu. Asirraa ilaaluudhaan disable gochuu dandeessu jechuudha. Sooftiweerii yookiin piroogiraamii hin barbaachisne. Malli inni sadaffaan ammoo temporary faayilii clear gochuu yookaanis qulqulleessuudha. Kana gochuudhaafis kiiboordii keessan irraa Windows+R shoortikatii kana barreessuudhaan as biratti maal jettanii barreessu? %temp%. Itti aansuudhaan OK jettuuni way enter jettu. As biratti kan isin argattan kun temporary faayiliidha. Faayilaa uma tokko faayidaa hin qabne kompiitara keenya irratti garuu ofiisaatiif generated ta'edha. Maal gootu? Kana Ctrl+A hundasaa maarkii gootanii Shift+Delete gochuudhaan permanently delete gootu jechaadha jarreen kana hunda. Yes jennaani. So jarreen kun illee gaafa kompiitara keenya irraa qulqullaa'an ariitiin kompiitara keenya ni dabala. Egaa har'aaf sagantaa kana keessatti maloota nuti kompiitara keenya ariitii isaatti dabaluu dandeenyuuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma jecha. Chaanaalii keenya kana subscribe goone taanaan subscribe gochuun maatii nu ta'a. Like gochuun nu jajjabeessa. Share gochuudhaan hiriyoota keessaniin biraan ga'a. Haga sagantaa itti aanuun wal agarutti turtii gaarii galatooma.